paaspoortii kee ergi mallaqa tokkoon galchini ani kun nama oofarreetarii fi baasisiisa eeymantii irra yoo ga'e mallaqa kanaa galchiif yoo siin jedhe hin galchitaa fi oomis amma ergi amma paaspoortii keetiif suuraa bareeda suuraa immigireeshiniin riijekti gochuu hin dandeenye ergi amma si ergisiisa ani amma koota ofiin qabu kasaayiba kiyyaatti jira na gaafatanii turan dhiira jechuudha. Kanaaf gatii walii galtanii asirraa gabbuu gatii naan waliin osoo hin taane isa waliin anis dubbadhee sitti himaa akkaataa saniin har'a boru osoo hin jenne waraqaa kan kee tartiibatti godhadhu ishii. Ishi bakka lakkoofsa kan jala jiru miti. Saddeettamii lama digdamii tokko waatsaappiidha. 29 immoo daayirektii. Akkaataa kanaan atis tola ooltummaa nuti asirratti oollu kana yoo dhugaadhaan irraa milkoofte waan gaarii argisiisaa adeemu. Fakkeessaadhaaf yoo kadeemu taate wallaahi torbaan tokko malee qilleensarra rarra'ee. Anama miidiyaa kanarraa wanni xiqqoon hambise hojiin na baay'achuudhaa akka ta'e. Argaa hin jira yeroo baay'ee si jala deemaa waan ta'eef argaa hin jira. Yeroo baay'ee namoonni sa'a 24 reeffata sa'a 24 namni liiveerra of harkaa hin qabne ta'uu mirkaneeffadheera. Yeroo hojii hin qabnetti ganama galgala yaada kiyya. Kanaaf warra fageenyarra taa'anii ajandaa bocanii bu'aa tokko osoo isiniin buufne wajjin haqa keessan of hin dhabsiisina. Waan namarraa qabdu san yoo dandeette biyyuma kana keessatti fixadhu. Yoo dadhabde namaan gaadhu. Dursa namaan gaadhu achi booda miidiyaa yoo taate nuti jirra. Qaasimiin akkamitti akka irraa fuune argitanii jirtan. Akkamitti akka deemaa turan argitanii jirtan. Hedduu isaanii ammaan booda namoonni himata na biraa qabdan osoo himanni keessan na bira jiru yoo garas deemtan gara biraa biyyoota biraarra eenyus haa ta'u eenyullee wallaahi laaziim haqa keessan san argachuu osoo hin taane of dhabsiisuuf kana beeka. Kanaaf haga dandamaa ta'een rispeekt ol gochaa biyya kana keessatti hannis yoo jiraate hanna san balleessaa hubannos yoo ta'e hubannoo walii kennaaf adeemnu kan yeroo hunda bakka bunaa fi qursii bunaa fi galgala iraataa waan nu godhataniif hin qabanii jechuudha. Ani mataa kiyyaan rakkoo yoo qabaadhe rakkoo keessan rakkoo an qabu san natti maddaanuma. Barreessaa jalatti qonna galchi ani akkana haqa sirraa qaba. Akkas akkaataa kanaan tiktaak irratti Assalamu alaikum. Ayyee akkasii waalaikum salaam rahmatullah biiftu Akkam nagartu. naguma Baba gaafii wayii si gaafachuudha. Paaspoortiin kiyya beekte ani paaspoortii Imaaraatiitti seene hin qabu. Paaspoortii amma addisii baafadhe qaba malee jechuudha. Paaspoortiin dura Itoophiyaatti irraa saaddasee dhufe qaba. Amma oduun jawaazaati shawamakii deemii quxurii wayii sii kennanii isaas sii baasa fiiza malee akkanatti bahuu hin danda'u naan jedhan beekte. Jawaazaati oduu deeme argachuu ni danda'a. birrii 220 kafaltee hoggasuma baasanii sii kennan intar isa gaafa ittiin seentu san baasanii sii kennan. Okay, garuu guyyaa kanatti ni dhaqqabaree moduu qaama kana gadda badde. Maa borga nama wadeemtee ittiin jette hoggasuma sii kennan obboleetti. Yaani beekte nama kaanoo gaafadhamu Haqiiqaa xiqqishuudha. Viisa si deebuu dhiisuu ni mala dhaqqabdu jennaan jedhan kanumaaf beekte. Ati yoo dandeette amma kafiila warra arabdoota ispeeshaalii yoo qabaatte isaanuma fuudhiitti immigireeshinii nageessaa jedhiin immigireeshiniin immoo intarparmiitii gaafa ittiin seentee san sii kennu rakkoo tokko hin qabu.
Eegid araba na barbaachisaa namicha maani beeytee maqaa arabaan Lagiddi namichumti kafiila sii ta'uuf deemu sun intarparmiitii kan keessii baasa. Waraqaa gaafa duraa ittiin seente siistema keessaa immigireeshiniidhaaf kafaltii 220 kafalee sii baasa. Mallaqa kan kee kafalattee birrii 220 kafalisiin jedhanii kafaltaa hoggasuma baasanii sii kennan waraqaa. kayyoo akkas ta'u ta'e mee hin dawwalaa fi beektee ani maqaa araba biraati irratti kafiila ani kontiraata ofii miti yoo kan sarmu ta'e hin dawwalaa. Akkasii bakka anillee muddamaa gaafii keessan. Baba, assalamu alaikum. Waalaikum salaam Madina. Nagaa jirtani akkasii anillee gaafii jechuun kafiila jala odoo hin jirin ala jira xalabaa jechuudha. Xalabaan jiru jechuudha. Warri bira jiru xalabaan ala jira jechuu ala dalaga jechuudha. Barra. Eewa barra. Warri bira jiru kun waggaa 2.5 bira jira. Xiqqoo na biraa saafiraniitiin biyya biraa na biraa saafiranii dafanii natti hin galle paaspoortii gadda kana ergadhee guyyaa 10 wayitu naaf beekte. Naaf hin deebine. Ji'a kana dhuma irratti naa deebi'a. Jarri namicha an bira hojjedhu kun fiizaa hin dalagaa iqaamaa hunda hin dalagaa beektaa? Ji'a kanarra yoo tare kaasanii kanarraa kaasee naa hin dalaguu hin danda'a? Okay, waa tokko si gaafadhaani. Paaspoortiin kan kee kooppiin isa duraa si bira jira ka yeroon irraan dhumate? Yeroon irraa dhumate. Yeroon irraa yoo dhumate hin danda'a. Amma addisii baafattu kanaan si hojjedha rakkoo hin qabu kaansirii sirraa kaasee naan jedhe. Akkana godhe ati namicha kan keetiin employment visa naa baasi jedhi. Employment visa si baasuuf immoo ammallee paaspoortiin kee expire hin danda'u. Ulfaataadhaaf. Biyya galii deemi. Ani galee deebi'uun barbaanne ka amma galuun barbaadu ji'a 12 ji'a tokkoffaa galuu barbaada. Akkam gootaree ulfaataadha ishee waggaa marattu. Yoo amma fakkeenyaaf amma waggaa meeqa erga badde ati mana kontiraataati? Waggaa 2 fi ji'a 5 keessa jira udda mana kana dhufe odoo hin bahin jechuudha. Okay, waggaa 2 fi ji'a 5 mukaalafaan kan kee guyyatti gaafa awwalaa 200 waan ta'e achi booda 50 almost waggaa 2 keessatti ilaali ka giraama 20-30 yoo sirra jiraate amma 00 omuu sirra hin jiru galtee deebuu dandeetta gaafa jiini kun keessaa dhumate mukaalafaan kee bakkuma sanitti si deebi. Namichi sirraa kaasa rakkoon qabu naan jedhaa jira bara. Tani shartiin keessan